humna baawshanee humna finxaaleeyyii kana waan afuriin deeggara. Tokkoffaa fi inni duraa hojii isaanii jalqabaa uummata eeggachiisu. Uummanni keenya cunqursaa meeqa keessattuu qeessaa tikfatee kan jiraate hamma ta'e hidhannoo waan qabuuf. Abaawshanee waggoottan darban itti riiree uummata keenya hidhannoo eeggachiise. Uummanni keenya humna akka hin qabaanne godhe. Tokkoffaa uummata keenya dadhabsiisuudhaan kan isaan humna kana deeggaraa jiran. Humna finxaaleeyyii kana deeggaraa kan jiran. Lammata humna finxaaleeyyii kana kan isaan deeggaraa jiran mootummaa diiguudhaan, mootummaa dadhabsiisuudhaan, mootummaa gandarra jiru, aanarra jiru akka inni humna hin qabaanne gochuudhaan, diiguudhaan, uummanni hirkoo akka inni hin qabaanne gochuudhaan deeggaraa jiru. Sadaffaa abaawshaneen humna finxaaleeyyii kana kan deeggaraa jiru gaafa humni kun iddoo tokko rukutee qabatu humni mootummaa gaafa dhaqee humna sana tarkaaffii irratti fudhatee sirreessuudhaaf deemu waraana humna mootummaa irratti banuudhaan. In yaadattu as Wallagga Bahaa keessatti waan ta'e, Horroo keessatti waan ta'e, amma immoo godinaalee adda addaa keessatti kan ta'aa jiru. Qaamni mootummaa otuu humna finxaaleeyyii biran ga'eenidha kan inni humna kanaan waraanamu. Abaawshanidha akka waraanamu. Humna mootummaa waraanuudhaan humna mootummaa uummata tiksuudhaaf daangaa Oromiyaa tiksuudhaaf socho'u deeggaru. Rukutuudhaan dadhabsiisu. Diina immoo deeggaru. Kanaan cinaa dhaabbachaa jiru. Kanaan humni nageenya mootummaa naannoo Oromiyaa dhibbatamaan lakkaa'amutu aarsaa kaffale. Otuu uummata keenya hin baraarin karaa irratti isaan eeganii haqqee hidhanii waraanuudhaan karaatti hambisaa ba'an. Maaltu ta'e Bentuutti? Maaltu ta'e Giddaatti? Haroo Limmuutti maaltu ta'e? Ta'aa ture. Jarragaa Jaartiitti maaltu ta'aa ture? Amuruutti maaltu ta'aa ture? Walumaan beekne. Kana gochuudhaan humna finxaaleeyyii kana abaawshaneen deeggaraa ture. Arfaffaa humni finxaaleeyyii kun immoo iddoo tokko dhaqee yoo qabate abaawshaneen dhaqxee ittiin buutu hin beektu sinis. Biran geessu. Miti alaalatti irraa dheessiti. Akka lafti Oromoo seera ala qabamu. Akka qabeenyi keenya saamamu gochaa baata. Kana gooteetu diina dadhabaa hiree tokkoyyuu Oromiyaa keessatti qabaachuu hin dandeenye akka hiree qabaatu, akka humna qabaatu nurratti taasiste. Salphina ammana hin jedhamne akka uummata keenya irratti akka nurratti raawwatu taasiste. Nutu salphate. Nutu dhume. Salphina ammana hin jedhamne uummata keenya irratti akka hojjetamu taasiste humni kun. Shaniitu taasise. Mootummaan naannoo Oromiyaa qaamni nageenyaa keenya humnoota salphoo kana lachuu hin buqqisa uummata keenyarraa. Aarsaa fe'eetu kaffalama malee uummata keenyarraa humnoota kana hin buqqisa. Buqqisaa jirra, cimnee hojjenneet irraa buqqifne. Akka garuu akka barbaanne akka nu hin tarkaanfanne madaa mogolee kan nuti ta'e shanee. Madaa mogolee. Namni akkamitti uummata ofii dadhabsiisa, uummata ofii hiikkachiisa. Mootummaa ofii hin taane yookaan ganda bakka diyyeetti dhaqee bakka bu'een hojjetu yookaan ofiin tiksu mootummaa jiru hunda dadhabsiisee, ajjeesee, caasaa gandaa dadhabsiisee, milishaa dadhabsiisee, qaama nageenyaa ijaaramee immoo dhaqee qaama mootummaa dhaqee uummata irraa ittisuudhaaf, uummata baraaruudhaaf deemu immoo rukutaa. Humna finxaaleeyyii immoo iddoo wayii qabate immoo
otuutti hin bu'in tiksaa bukkee deema meeshaa walii daldalaa meeshaa walii dhiyeessaa kun ikkoo humna abaarsati humna qaanit humni kun mootummaan naannoo Oromiyaa kanaan rakkate madaa mogoleetti ta'e madaa mogolee kan nuti ta'e kan keessoo keenyaa kana sin sirreessinaa alaa ammoo hawwiisaa kaleessaa guuttachuudhaaf Oromiyaa gooluu humna barbaadu immoo aarsaa barbaachisu hunda kaffallee hin buqqisnu humna kana. Humni finxaaleeyyii Oromiyaa keessatti iddoo kamittuu iddoo tokkottuu hidda qabaachuu hin danda'u daangaa Oromiyaa seenee Oromiyaa okkoruu hin danda'u jeequu hin danda'u kanarratti mootummaan naannoo Oromiyaa tarkaanfii cimaa fudhata sirreessaa jira qaamni nageenyaa keenya aarsaa kitila kaffalaa jira ammas cimsinee aarsaa kaffallee daangaa naannoo keenyaa hin tiksine kana gochuudhaan fedhii uummata keenyaa kallattii maraan hin milkeessine. Humni finxaalessaa kun uummata naannoo Amaaraas akkuma shaniin asitti sin dararaa jirtu dararaa jira. Uummata naannoo Amaaraa bakka hin bu'u. Mootummaa naannoo Oromiyaa Amaaraa bakka hin bu'u. Akkuma shaniiti obboleessa shaniiti. Afaan Amaariffaa dubbata malee obboleessuma shaniiti. Afaan Oromoo fi afaan Amaariffaa dubbachuudhaan ala amalli isaanii gochi isaanii oolmaan isaanii tokkichuma. Ilaalchi isaanii irraa ka'an tokkichuma. Ilaalchonni finxaalessaa akkasii garuu iddoon argatan. Oromiyaa keessatti maqaa fe'ee faannoo haa jedhu shanee haa jedhu maqaa fe'een ijaaramee hiree uummata Oromoo hiree uummata keenyaa sarbuun hin danda'amu. Uummanni keenya ijaaramee qabsaa'aa jira mootummaan keenya kanarratti xiyyeeffatee kallattii maraan hojjeta jecha. Maaltu deemaaraan anaan galle maaltu Allahu akbar nama 826 gale yaa rabbi kiyya maaltu maal ta'e maalinni deema wallahi nama irribaa kaara kunooti yaafu kiniinii fudhadheettiniin garaanna dhukkuba argaa jirtanii kuno laa ilaaha illallah nama 900 galuufi kaa kunoo nama 24 qofatu hafe 900 galuufi Koplinki kuma lama galara maaltu maal ta'e ummata yookaan du'aayyuu yoo akkamitti boo'eetiin hin godhe namatti kuma takka koplinki godha bar nama kana fidaa hoo jedhe uu jedhee sagaleen na dhoote namni Allahu akbar nama 920 gale yaa rabbii kiyya maa inni jedhe maaltu deemara wallahi naan galle yan koomenti barreessamee kunoo 950 gale kaa kuma malee gadhaabatu metu laa ilaaha illallah eessaa akka dhufaara namni nama 960 tokko gale ka la ilaha illallah muhammadar rasulullah ya rabbi atine gagol ya rabbi na gagol nama kuma galu fi wallahi maaltu malte nama kuma gale wallahi nama kuma gale koplinkin kuma ma 300 gale bar wallahi maaltu de mara rabbi ya anati hima maaltu malte ara maaltu malte ummata natti ma please adana baasa maaltu de ma jira nan galle ko sila maa kolfita yoonatti himta mara koo qabame amma maalin maaltu deemaara nama arrabsu girgirrii wayitu jira moo maaltu maalinni hommaan isin akkatti koppilinki gootaniif hommaan akkatti namni kumaa kun daqiiqaa takka keessa daqiiqaa meeqa beeytanii erga laayivii seene daqiiqaa 5 wallahi daqiiqaa 5 keessa namni kumaa kun koppilinkiin kuma 3 kun what is going on by ingilizanya maaltu maalta yaaraadha maalinni maayin ما إني نانقل بران والله نانقل what is going on مالتو مالتار لا إله إلا الله كنو نما كما توقف إبا توقف غالي كوبلينكين كما سري غالي مالتو مالتا يقوي أرى نما توقف نما وان دي ماجرو كان أفرد دو نما توقف ها يا ربي كي يا أمان نما كل معلومة أرى نما توقف نما أفرد دو أكاميت أبيجر أبر نما توقف جميل Kuchise garakalu, ani hamilente suma, ati hamilente nyu, ati hamilente suma, ati hamilente nyu, siyada nangalkalu, kuchise garakalu, yada keti shor arkawe, ankatakanda darkawe, alala alala alala, alala alala alala.
kottu hararbuna algee buqqifannaa kottu hararbuna algee buqqifannaa lola achuu daa'imaa waloo guddifannaa. La 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 la. Qaamni mootummaa otuu humna finxaaleeyyii biran ga'eenidha kan inni humna kanaan waraanamu. Abaaw shanidha kan waraanamu. Humna mootummaa waraanuudhaan humna mootummaa ummata tiksuudhaaf daangaa Oromiyaa tiksuudhaaf socho'u deeggaru. Rukutuudhaan dadhabsiisu. Diina immoo deeggaru. Kanaan cinaa dhaabbachaa jiru. Kanaan humni nageenya mootummaa naannoo Oromiyaa 100 lakkaa'amutu aarsaa kaffale. Otuu uummata keenya hin baraarin karaa irratti isaan eeganii haxxeedhanii waraanuudhaan karaatti hambisaa ba'an. Maaltu ta'e Bentuutti? Maaltu ta'e Giddaatti? Haroo Limmuutti maaltu ta'e? Ta'aa ture. Jarragaa Jaartiitti maaltu ta'aa ture? Amuruutti maaltu ta'aa ture? Walumaan beenne. Kana gochuudhaan humna finxaaleeyyii kana Abaaw shaniin deeggaraa ture. Arfaffaa humni finxaaleeyyii kun immoo iddoo tokko dhaqee yoo qabate Abaaw shaniin dhaqxee ittiin buutu hin beektu sinis. Biran geessu. Miti alaalatti irraa dheessiti. Akka lafti Oromoo seeraan ala qabamu. Akka qabeenyi keenya saamamu gochaa baata. Kana gooteetu diina dadhabaa hiree tokkoyyuu Oromiyaa keessatti qabaachuu hin dandeenye akka hiree qabaatu akka humna qabaatu nurratti taasiste. Salphina ammanan jedhamne akka uummata keenya irratti akka nurratti raawwatu taasiste. Nutu salphate. Nutu dhume. Salphina ammanan jedhamne uummata keenya irratti akka hojjetamu taasiste humni kun. Shaniitu taasise. Mootummaan naannoo Oromiyaa qaamni nageenyaa keenya humnoota salphoo kana lachuu hin buqqisa uummata keenya irraa. Qaamni mootummaa otuu humna finxaaleeyyii biran ga'eenidha kan inni humna kanaan waraanamu. Abaaw shanidha kan waraanamu. Humna mootummaa waraanuudhaan humna mootummaa ummata tiksuudhaaf daangaa Oromiyaa tiksuudhaaf socho'u deeggaru. Rukutuudhaan dadhabsiisu. Diina immoo deeggaru. Kanaan cinaa dhaabbachaa jiru. Kanaan humni nageenya mootummaa naannoo Oromiyaa 100 lakkaa'amutu aarsaa kaffale. Otuu uummata keenya hin baraarin karaa irratti isaan eeganii haxxeedhanii waraanuudhaan karaatti hambisaa ba'an. Maaltu ta'e Bentuutti? Maaltu ta'e Giddaatti? Haroo Limmuutti maaltu ta'e? Ta'aa ture. Jarragaa Jaartiitti maaltu ta'aa ture? Amuruutti maaltu ta'aa ture? Walumaan beenne. Kana gochuudhaan humna finxaaleeyyii kana Abaaw shaniin deeggaraa ture. Arfaffaa humni finxaaleeyyii kun immoo iddoo tokko dhaqee yoo qabate Abaaw shaniin dhaqxee ittiin buutu hin beektu sinis. Biran geessu. Miti alaalatti irraa dheessiti. Akka lafti Oromoo seeraan ala qabamu. Akka qabeenyi keenya saamamu gochaa baata. Kana gooteetu diina dadhabaa hiree tokkoyyuu Oromiyaa keessatti qabaachuu hin dandeenye akka hiree qabaatu akka humna qabaatu nurratti taasiste. Salphina ammanan jedhamne akka uummata keenya irratti akka nurratti raawwatu taasiste. Nutu salphate. Nutu dhume. Salphina ammanan jedhamne uummata keenya irratti akka hojjetamu
taasistomni kun shanitu taasise. Mootummaan naannoo Oromiyaa qaamni nageenyaa keenya humnoota salphoo kana lachuu hin buqqisu uummata keenyarraa. Duro motor tola industria. Calle. Amin. Biar kata apa fila tahu saya di Persi terus. Hadar di dalam. Harga lagu debda hadar di ada kaki di penuh rajim ada. Udah mati. Gaza katili. Aisu sekolah sih. Oh iya urano. Aisu sekolah sih dah. Aisu sekolah sih. Tapi harga kan udah. Kaza mau cakap sekolah harga kan. Lan, እና በአዲሱ ኦባማ የተሰራ ነው የትሬኑ ከፍ ሰርጎ ተርጎ ለምን የጁ ብድግ ባደረገበት ሰዓት ነፋስ ሲበረበግ ወጥሮ ስለሚወጣ እና አፍሪካ ክላክሰር አንዳንዴ በደብርታታል የስልክ የአንድ ሺህ 300 ብር የድሮ ስልክ አለች የአንድ ሺህ 300 ቀጠር ኖኪያ ነው በ1995 የተገባቸው አደገኛ ስልክ ትባላለች እስኪ ቀጥል ብዙ ጊዜ ሀገራችን ላይ እና ኢትዮጵያችን ውስጥ አሸባሪ ምን ከባድ መኪና ምን ይባላል ሲኖትራክ ብላለች ፍሬሸራ ትደርቅ ነው በግድ ቁጥማታ ፍሬንስ እና ፍሬሸራ ምናምን ሲበርበል ቡና ማሽን እና የቡና ማሽን ፍላለጋ የቡና ደግሞ ይሄ የጣውላ ማሽን እሺ የቡናስ የቡና የአውሮፍ ክላክስ አሁን ገቢና ውስጥ ነው ድኛ ሰው ሲደርስ እኮ ዞር ብሏል በማስት ዞር ብሎ አይቶ ፊት ለፊት ሲኖር አይዞ እያየለ አይዞ ነው ይተርፋል ወማይ ላይ መከረም አይዞ እያየ ረጋም ላይ ናስላል የጎን ፍሬቻው አረጋን ለቢል መቶርቶን አይዞ እና ድምጾች ነበሩና ትራፊክ አንዳንድ ትራፋቸው አደጋ ጊዜ ተጣሪ ምናምን እና የፊንታዩ ዘፈን ይቦንጎ ከጥቂንት ማንጎ ከጫማ ኮንጎ ከቀበስ ባጎ ከጫቲ ወንዶ ከመጠጥ ጃምቦ ከጥቂን ቆንጆ ይቦንጎ ትንሽ ትልቅ ታጥሎ አንዳንድ ይጠጡ በኔ ስንግል ነው ደብል ነው ጃምቦ ነው ሀረር ነው ሳጥሎ አንዳንድ ይጠጡ በኔ ኢላፊ ጠጥቶ በምስተኛ ማርሽ እንዳትነዱጊም ባይኔ ይቦንጎ ከጥቂንት ማንጎ ከጫማ ኮንጎ ከቀበስ ባጎ ከጫቲ ወንዶ ከመጠጥ ጃምቦ ይቦንጎ ወሬ ይቦንጎ ይደብየልክ Baartiraa nama abaartanii rakkoon qaba. Rabbi balaa asirratti haa buusu. Rabbi akkasii si haa godhu. Si haa fuudhu. Rabbiin dhabama si haa godhu. Rabbiin maal isa yoo si dhabamsiise maal goota ati? Yoo rabbiin si dhabamsiise maal goota si? Si matana yoo si dhabamsiiseetiin feestaala bubbeen lafaa kaafte taate maal ta'a? Tantee beetta haga bultu haga ooltu. Nama ajaa'ibdanii bara wallaahi. Amma mee maalirra abaaraarta osoo jedhani wanta qarran nama abaartu hin himtu. Na arrabsite naan jettamu, haadha kiyya arrabsite jettamu, amantii kiyya arrabsite jettamu, gutaa kiyya arrabsite jettamu. Homa takka waan himtu hin qabdu. Maaluma irratti arrabsita yookaan maaluma irratti abaarta dosin waan takka waan himtu hin qabdu. Bakka. Mee jaarsa namaarra maal godhuu nama abaarta. Inni nu waayyuu itti hanqannaani dhufee miti.
gaafa dhufee jaartii taan dhiisee haadha ijoollee dhiisee yookaan ammoo taan jaartii isaa tan ilmoo takkaayyuu irraa hin dhalle dhiiseetiin nutti dabalamu waayyuu hanqateefi jennaan dhufe. Namni mana keessaa waa dhabee yoo jedhe gabaa bahee bitata. Waa dhabee jennaan dhufe. Eega waa dhabee jennaan dhufe. Habibti maaltu si gubesi? Maaltu si qolla'e? Hanga ta'e irra fuudhan hin dubbanne taan